أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب 40 حديثا أفرف الراجل قب الحديث الرابع درسي كينيا شنفار حديثني أرففاني عن أبي عبد الرحمن الراقبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله المسعود الراه حديث نقبا سيجج أبي عبد الرحمن إن كن مكان عبد الله المسعود كان جده رضي الله عنه رب سراه جالته قال ججون أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود كن جده حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي لأنه قباسه وهو هال إني الصادق dhugaa dubbata almasduuqu dhugume famaa taheenii jedhe wahuwa haala rasuulli jedhe الصادق dhuga dubbataa waan jedhu keessatti akka Qurayshiin jettuu miti akka kaafirtoonni jettuu miti nabi Muhammad dhugaa dubbataadha maaliif dhugaa waan hunda keessattu digalee waxii irraa malee hin dubbatu wamaa yantiqu ani ilhawa fedhii isaa irraa hin dubbatu in huwa illaa waxyu yuuhaa وحي بيكم سجر إساتي بيك سجود أمر راو دبته وان طيب المصدوق رجوم فما أما سوان دبته كيس رجوم فما أبو بكر خديجة رأي قال لي هم كينيا كانت رجوم فما لجج حتى أمني كافرتو تا ساينسستوني ورا الدنيا رجرو هند إساتو رجوم سنير قلبي سانيت رجوم سنير وني جري قرانو غجيسن واهي سميرا واهي دجيرا واهي بحررا وني ثان نوغيمس هند إساتو أسرا فلتمي dhugaa dubbata nafsiyyaa fi wanni biraa achi hadhama malee dhugumeeffamaadha jechu garuuga tokko tokko ka jiru kan sheexaanni itti hidhatee deemaaru jallaan jira kan maqaa isaa balleessuudhaaf cinqamu suni waa tokko gochuu hin danda'u jechu sallallahu alaihi wasallam akki jedhe inna ahadakum tokkoon keessanii yujmacu walitti qabama khalquhu uumaan isaadha يجمع والاتقاب خلق ما نسادا والاتقاب ما في بطن أمه قراها لها كيست والاتقاب ما جده في بطن أمه قرا إسا قراها لها كيست والاتقاب أوما إلمنا مرة دبتشو ديم إن أحدكم برتكم كيسني يجمع والاتقاب ما خلقه ما نسادا في بطن أمه قراها لها كيست 40 يوما قيا أفرتمتي garaa haadhaa keessatti fiigalee garaa haadhaa isaa keessatti jechuudha. Dudda eessarraa ka'a asliin uumaa ilma namaa bakka irraa ka'u sammuu dhiirarraa ka'a jedhan subhaanallah sammuurraa ka'a achirraa ka'ee duddarraa dudda dhiiraatti dabarfatee achirraa ka'ee immoo fiigalee kan immoo abbaa haatii fi abbaa manarraa walitti dabalamee يخرج من بين الصلب والترائب أجرا كأي جرا هذا كيست لك ولتقبم كرا ربي ولتقبمي أك ربي نتي ولتقبي جدين ولتقبمي جدّو مرحلة هدو دي ما جدّو علمنا ماكن 40 يوما قيا فرتمت نطفة أبي بشاني حالتين أجي كيست ولتقبم أبين بشاني منيين قيا فرتمت كيست أجتي ولتقبم uumaan ilma namaa jechuudha. Bishaan sun achi keessatti walitti qabamee taa'a jechuudha. Amma as keessatti wanni saayinsiin jettuu fi wanni shari'aan jettu walitti qabama wayita jedhu bishaan sun achi keessatti wanni silaa qaama ilma namaa ta'uu deemu suni achi keessatti walitti qabama. Amma akka saayinsiin jettutti maal jennee baranne? Maniyyiin kun gaafa dhiira tokko keessaa bahu lubbuu yookaahu antanii moo maal jedha waan bibbicuu tokko waan miliyeenaan lakkaa'amu wahiitu baha tokkittiitu naanna'ee bakka bu'aa jetti. Amma yeroo kooppii godhanii footokooppii as baasanii mul'isanu waan intinii fokkaatu jira
suuraadha waan bibbicuuraan moo bibbicuu fakkaatu wahii waan akkasiidhaan intin meeshaadhaan agarsiisan. Zaalika buhtaan kijiba soba. Bishaan ilmi namaa buusuu jiru wanni maniyyii yookaahuu dhaqee ilma namaa tahu waan guyyaa tokkooti. Waan hedduu kana keessaa waan guyyaa tokkootu dhaqee ta'a. Wanni guyyaa tokkoo lubbuu miliyoona dhaqu. Isaan itti qaban. Haadha buhtaan kun soba. Bishaanuma sana rabbiin lubbuu hedduu osoo hin taane bishaanuma sanatti keessa dhaqee walitti qabamu malee silaa lubbuu hedduurraa waan hedduu wahii keessaa tokko kan ta'u ta'e silaa rabbiin nuuf odeessa. Qur'aanaanis nuun himne hadiisaan nu Qur'aanaaf hadiisaan kan rabbiin nu himali bishaanuma achi keessatti dhaqee walitti qabamaadha. Walitti qabamaa yoo bishaantu walitti qabama kun hadiisni zaahiraa fi fardi kun dirreen kun hadiisni akkas jedha. Nuxfatan أبي بشاني على تين أجيك ستي ولدت كبم ثم يكون علقة يجمع خلقه أومان سا ولدت كما يروجدو واحد دو سنة كيس ساتو كتي تهجتي برما ساينسين غرو كان غويا توكو أتاو غويا لما ساتو غويا سدي ساتو ركي أجيك ستي ولدت كبميتا غويا أفرتم جتشو غافا غويا توكو ولدت أفرتم ولدت بشان تأيتا ثم يكون علقة eegana hammas eega bishaan ta'ee guyyaa 40 bishaan ta'ee taa'ee booda eeganaani ta'a alaqatan dhiiga wahii gadaamessatti rarra'u wahii ta'ee ta'a. Mithla dhaalika fakkii akka duraa sanatti jechuun guyyaa 40 akkasitti ammas dhiiga maniitti rarra'utti gara dhiiga gadaamessa dubartiitti rarra'utti ta'ee ta'a. Guyyaa meeqatti? Guyyaa 80. 40 meeqa? 80 jechuudha. Hayyee summa yakuun eeganaani ta'a mudghatan مضغة كتا فوني وهيتا مثل ذلك فكي أكسنات ويار إباب دبدمتي كتا فوني تا أومان المنما قدامسا دبرتي كيسة جتشو هيه قافت إبويات إباب دبدمته ثم يرسل إليه الملك إيغانا ملائكان غرسانيتني أججما ملائكان ربي دا كانوا قدامس ستر أججما تجرى كانوا متجاجل قد هجين سادا واهي هجي ilmoo gadaamessa keessatti uumamuu deemtu kana malaayikaan ni ajajamaa gara isaatti malaayikaan al-malak jedhe malaayikachi beekamaan waahee daa'imaa waahee dhala ilma namaa kanatti ajajamu wahii ni ergama. Fayanfukhu fiihi ruuhii keessatti afuufa. Guyyaa meeqatti? Guyyaa 120tti. Guyyaa 120tti jechuudha. Maali? Ji'a 4tti jechuudha. Ji'a 4tti. Amma ji'a 4 gadii kanatti guyyaa 120 gadii kanatti warri saayinsii hin beekne hin qoranna jedhan waa tokko irraa beekuu hin danda'an. Gaafa inni maniyyii ta'ee taa'u sanas waa tokko hin beekan. Gaafa inni kutaa foonii ta'ee taa'u sanas waa tokko irraa hin beekan. Gaafa inni kutaa foonii ta'e sanas waa tokko irraa hin beekan. Guyyaa 120 booda kan jari beekan. An ofii kootiin gaafadhe. Ofii kootii gaafadhe jennaani wanti kun dhiira moo dubartiidha gaafadhe jennaan guyyaa meeqatti akkas ta'annaani ji'a 4 booda beekna jedha. Ji'a 4 booda maaliif akkas jennee wal gaafannaani ji'a 4tti quraanumatu nu hima hin jedheen. Keenya amantiidhuma nu hima ji'a 4tti guyyaa 120tti lubbuun afuufama jedhe. Jarrinis maal ji'a 4 booda beekuu dandeenya sana dura beekuu hin danda'an. Waa tokko beekuu hin danda'an kun hojii rabbiiti. Isuma sana hundi gongora yeroo garii dubartii jennaan dhiira kan ta'u hedduutu jira. Argameera kunis. Haaya. ثم يرسل إليه الملك إيغانا ملك تجيسن انتني أججم فينفخ فيه الروح روحي كذا تفوف ويؤمرني أججم ب4 كلمات جج أفريد ملائكان سن بكتب رزقه إسا بريسوت رزقين كي غافر قدامي سهاد أغي كيسا جروسي بريفم كان أبا إنياتو كان أدا إنياتو كيف رأتيتو مغبات غافا الدنيا الراديم تسي أصوني في فري Xaafii tokko addunyaarraa osoo rizqii kee hin dhiisiniin deemta. Lubbuun tokko jedha rasuulli hanga rizqii isii adeemtu jedhan. Inni namni dhiisee waa hedduu dhiisee deemu hoo laa inni sun kan dhaalmayaati malee keetii miti. Kan kee hoo nyaattee uffattee sadaqattee fixxeetta.
وأجله قاطرو ساتي ويا كانت دوتا عمرين كي جاتما شنتما صدمت دوتانس وعملي هجين ساتيس هن قراتا هن برتا هن نقدا هن كسرتا هن درومتانس وشقي هنغا هادا جهنم سنتا هن كسرتا وسعيد بالكا جنة سنتا هندي ساتو فوالله جريغا رسولي ربي تككدي والله ربي ككدي الذي ربين سنو لا إله كان حقا قبرمان هنجر غير إسمال إن أحدكم تكون كيسا لا يعملني هجة بعمل أهل الجنة هجي ور جنة هجة فيما يبدو للناس لأن أكنا ما في ملتت يرو لالتو كنا هجوما وي جنة وهي هجة إن قرأ إن سماتا إن صومنا ما القول حتى ما يكون هم هنتان هنفن تكت هنتان تكت بينه يدو إساتي في وبين الجنة يدو جنة إلا ذراع وما وهي ملئ akkas jechuuni umrii isaarraa guyyaa lamaa fi sadi hamma hafutti warruma jannataa hujuma jannataa hojjeta gaafa ka'ee dhumarratti yookaan sakraata wahii irratti isaa hafu fayasbiqu alayhi isarratti injifata alkitaabu kitaabni isa kami kitaabni garaa haadha keessa osoo inni jiru itti barreeffame kana hojjetta yookaan milkooftaa yookaan kasarta فيعملني هجة بعمل أهل النار دلقا والريب دادا هجة فيدخلها جنة سين دومو ما كان رتب مال هجة دومو ما كان رتب كأي سكران نتجابات ركوم نتجابات أبوك أشيخ برنا ركا أولياء وهي برنا ركا جل تيجالي دران نمربيت أولياء وهي برنا ركا جناني كاني ركانغا يو كاسي آخره وهي برا راغدو وهي برنا ركا جل سكرات كيس جل تون نكس جدو نية دبته بر خسره ربي ديسي نما برا گبرو وامچو اگل كتير جد وإن عادكم أمير بر وإن عادكم توكون كيس لا يعمل أما سني وجت فالله سنا بعمل أهل النار هجي ور جنة أكن ما ملتت حتى ما يكون من تاني توكت بين يدو إساتي وبين يدو جنة إلا ذراع إنما توكمله يسبق عليه الكتاب كتاب نساس الرتي ندرس إني إنجفت فيعمل بعمل أهل الجنة هجي ور جنة وجد فيدخل أكست جنة سين رواه البخاري ومسلم كسي ربي خاتمان وتلجو وما للمنما كان فقاتا جتشورا هذا صلى الله وسلم وبارك على محمد